Halusa garaa borci jechuudha. Halusa garaa gabbina qaamaa ta'a madaalli moo irree guddoo bal'ina qomaa kamimee walii dheerina hojjaati moo gabaabina ambayyuu maaliin adda baafannaa deebiinaaf kenna. Kan haxarfate hunda xibaaru moo kana saasu moo gamaggamee tokko dubbatee kan nama quubsu. Gowwaa fi gamna kam gonfachiifna namummaa dhugaa gamam ramannaa deebiinaaf kenna kana fakkaatti. Beekumsa siifachee qoraddoon barii dachee biyya lafaa ji'oogiraafii fi seeree. Kubammayyaa jirtu addunyaanii shakkiin qabu ta'uun dallansuu raamaanii. Bagayyaana Idil Fitriitiin isin geessiniin jannaa daawwattoota keenya kabajamtoota kan daawwachuu jirtan immenni ijaaf gurrummataatii qophiin ammoo qophii Finfinnee Shoo kan torbaan isiniif dhiyaatu qophii Finfinnee Shoo kanarraa keessatti keessummaa nuti qabnu nama kanaan dura wallisaa ture walaloo yeedaloo qopheessuudhaan beekama baandii bilisummaa keessatti waldaa Maccaa fi Tulamaa wajjin ta'uudhaan hojii garaagaraa hojjechaa ture waltajjii beeksisuudhaan isin beekamaa jechuudha namni kuni amma gara amantiitti deebi'eeti hojiiwwan hawaasaa keessattis bal'inaan hirmaachuutti jira Raayyaa Abbaa Maccaati Ustaaz Raayyaa. Bagayyaana nsigeeti. Aamin bagayyaana waggaa geessan bara 1941 akka jiraatti baga waggaa kana geessaniin isin jedha. Maqumarraa eegallaati mee Raayyaan kun hedduminaan gara Jimmaa kanatti abbaan Raayyaan kun ni beekama. Maal jechuudha? Raayyaan kun galata qaba. Maqichi Raayyaa Abbaa Maccaa sun ta'in maqichumti galata qaba ofuma isaatiif iyyuu. Akkuma beekamu saggoo boona jira. Boorana Baarentoo jira Siikoo Mandoo jira Maccaa Tuulamaa jira Afran Qalloo jira Raayyaa Seeboo jira miti ummanni Raayyaa kuni ummata gootummaadhaan beekamu garuu warri biraa hiikaa biraatti kenneeti mataa namarratti waan hojjetan qabu jechuma bareedaa tokko wama gaarii tokko akka ati of jibbitu si gochuudhaaf Raayyaa jechuu cakkaany aramane la sawri hirraahee yelellau akkana jedhaniiti isa silaa jaraan jedhan namaan jedhani bifa walii garaatti Raayyaa jechuun ummata Raayyaa fi qobboo jira ummata Raayyaa aseeboo jira azabooniti aseebo akkanattis akka namni hubatu Raayyaa gosa Raayyaa guddaatu jira gosti Raayyaa guddaan Arsii fi Baalee yoo dhayxe Raayyituudha Raayituu miti Raayyituudha. Fakkeenyaaf gosa waaqoo guutuu Raayyituudha maqaan qoo gosa sanaan waamame malee waa biraatii miti. Jimma taa'ee namni Raayyituutti Raayyatti nama gaafachuun isaa galatoomin jedhan hedduun galatoofadha aayyoo itti yaaddee haa ta'u itti yaaduu dhabuu haa ta'u aayyoo kiyyannaa baase haadha konnaa baase nan galateeffadha. Raayyaa jechuun akka hiikaatti gosa Raayyaa guddaa jira Raayyituu akkuma jedhamu gammoojjiin sun hamma dhaqee garba ga'utti. Sigale garba jechuun maqaa gabraatu hin ta'ini galaana beekadha. Gabra jechuun kana moo akka waa biraatti nu jalaan fudhannee Oromoo garbaatu jira. Gabraa miti garba jechi kun asitti inni dabarfatee fi inni ammaa keessatti yeroo hiiktanu fakkeenyaaf dabarfate yoo jette dabree silaa jette jennaan darbee jedhu. Darbe jechuun darbachuudha silaa. Dabreen immoo dabarfatee isaa yeroo takkana taasiftu namaa gala. Almuhim haasaa biraa keessa nama nannaqaa Raayyaa jechuun akka hiikaatti yoo fudhatte humna tuuta waa tokko hojjechuudhaaf giiduu waan tokkoon kaate Raayyaa ummataa jedhan fakkeenyaaf Raayyaa ittisaa jedhan Raayyaa misoomaa jedhan Raayyaa akkana Raayyaa jechuun akka hiikaatti akka kana. Warri Jimmaatu moggaafata maqaa Raayyaa kana namni biraan moggaafatu maaliif akka moggaafate immoo akka ani xiqqoosii gaggaafadhee jedhetti warri Raayyaatu kara Jimmaatti ol godaane irra caalaan duriin isaanii asliin. Sigalee lola adda addaa ture waggaa lola jaarraa 16ffaatiin dura lola jaarraa 16ffaa keessa gaa Oromoon qimmiidhaan wal ilaalatti jaarraa 16ffaa keessa galatoomaa warri jaarraa 16ffaa keessa turtan hundi keessanu yoo gujiin qimmiidhamu wallaggatu iyya quba gurra kaayyate yoo maali Raayyaa tuqamu Jimmatu iyyaaf jechuu si agarsiisa maqaan Raayyaa jedhu galatoomaa ulfaadhaa Raayyatti warri na baaftan. Balloo dhagaa Jimma keessaa eessatti dhalatte kaja'u. Jimma keessaa Shanangibee jedhamti. Shanangibee kun isteetiin shanan kun Geeraadha, Guumaadha, Limmuu, Gommaa, Jimma. Ani Gommatti dhaladhe akkasi.
kan walleen beekamta namni dhugaadhaa kamii kajoo kan walleen kun hedduu uummata keessatti beekama amma guutumaa guutitti wallee kana yoo dhiistee keessaa baatellee jechuudha. Hojiin amma ittiin beekamtu kun maal jedhama manzuumaa jennaan moo nashiidaa jennaan? Wallee si bakka ofii tuttuqa. Tole. Yeroo nuti walleefnu suni hoguma wallee qabaannee wallee ittiin galle. Akkuma beekamu hin cabne caba lolaan cabne caba tolaas cabne caba kamiinuu cabneeti facaane yeroo sana keessa artistiin Oromoo wal qabannee waan kana ceesisuu irratti walii galle. Qabsoo Oromoo itti wareegamne itti eebbisaan itti du'u dhugaa qaba. Namni biraas itti du'u dhugaa qaba. Yeroon sun yeroodhuma itti du'an. Maaliif jennaan jiraachuu dhaba isaaniiti. Nuyiifis jiraachuu dhaba keenya. Dhaga'i Maamma Siraachi. Nuyiifillee yeroon sun yeroon nuti keessa as dabarfachiisuudha. Qabsoo Oromoo tarkaanfachiisuun hawwisoo irratti rarraate. Jireenya ayyaanaa beeyta. Jireenyaan ayyaanaa bakka inni itti bu'e bakka jirti awwaale hin beeku. Arganneen awwaallanne. Eebbisaallee argannee awwaallanne bara. Kanaaf hundan kaafnu yeroo wallifamutti suni yeroo akkaan fokkiftuu galatoomi abdii qophee. Si galtee galatoomi namoonni akkanaa baay'eetu jiran. Abdii qophee waan kana tarkaanfachiisuudhaaf agabuu bulee hojjeta. Walaloo Qaasim Barrootii ana ammas immoo Saahalee Dagaago dhukkubsataa isaanii dhageenye du'a isaanii immoo dhageenyaan ture. Hin jiru yeroo sana keessa yeroo hamtuu wayii keessa du'anii silaa nan gaafatadhaa oliin qabaa gadiin qabadhaan ture. Ta'aa banurraa qabu waan ta'eef jecha nuu kana leenjisuudhaaf baay'ee nurraa qabu. Abdii qophee immoo ta'aabee fidee nu nyaachisee nu dhiitee anfaarriitii hin beeku wanta kan beeku wallee hin beeku environmentiin keessatti dhaladhe environmentii wallee sanuu miti hedduun wajjin ta'aabee yeroo nan sitti mu barbaadu kuni yeroo keessa Oromoo tarkaanfachiisuudhaa jecha wareegama hamaa mataa keenyatti ol fudhanne yeroon sun yeroo Tsaggaayee Dandanaa karaa Sileshii wajjiniin waan hamtuu sana hojjetee lubbuudhaan silaa tuuluuti nama ajjeesuuti Tsaggaayee du'a. Waan kana hojjechuudhaaf Sileshii du'a Sileshii nama Awustiraaliyaa jira nagaadhaan jira. Hojjechuun nama ajjeeftu jechuun si agarsiisaa beekadhu gama tokkoon. Sa'a kana keessa abdii qophee amma dagatame kun nu nama 4 taaneeti kan nuti awwaalle. Haati mana isaa gaaf tokko miidiyaa irratti asitti fakkaata dubbattee turte sirriidha. Si galee sana booda hunda keenya irra jira hunda keenya irra yakki jira. Yakki isii barbaadachuu dhabuun soofii keenyaaf isuma hin qabnu akkasii hin qabnu reefuma ollee kaka'aa jirra wannan komadhu jira garuu sababa abdii qopheetiin warra biyya alaa ba'anii doolaara 100 nama gargaaruu danda'an doolaara 100 nu biratti gatii qabdu abdii qophee dagatamuu hin qabne ilmaan isaa amma hattaa intalli isaallee amma hospitaala jirti garaa keessatti waa ba'ee jennaan operaasyoonii gochuu dadhabee anatu dheengadda dhaqee dheengadda xiqqoo si asiifachiis jedheefi malee qophaa kan koo dhuunfaa kootti jechuudha akka namaatiin osoo hin ta'in abdii qophee hawwisoo kana tarkaanfachiisuudhaaf ana Usmaayyoo Muusaati Eebbisaadha Alamaayyoodha Muktaarii Barroodha Elfileshi Hirphaadha Umarii Zariyuunii birumatti galle jechuu dandeessa. Ceesisuudhaaf jecha kallattii nu kaa'u nu gorsu maalorratti nu lolu nu rukutu akkanatti tarkaanfachiifnes yeroo nan wallisee namni dhugaadhaa kami jedhe sun yeroo kanaa jechuu sitti muufi galatoom. Adichi saree sun egaa kaastee tokko amma awwaa tokko inni uummata keenya beeksisuu fedhu walaloonii fi walleen tokko miti amma walleedhuma sana yoon akka manzuumaatti jedhe kan amantiiti jedhu yoon immoo akka wallee sanatti jedhe immoo walleedha jedhu sagaleedhaan jedhu malee jecha sanaanii miti jechuudha wanni wallee qabu walleen ulaagaa qabdi akka amantiittis islaama keessatti wallisuu miti minni dhorkame jalqabaa wallisuu jechuun sagaleedhaan waa jechuu miti minni dhorkame ulaagaasiiti. Akka namni feffeetee keessa hin galle umurii ilaalti ammoo immoo dubartii nama hawattu dubartiin kun nama hawatti yookiin sagalee sii dhagaanu sagaleen sii sun kontaaktii dhiira godha waan adda addaa kana ulaagaa muuziqaa jala jiru san waan sheexaanitti waan kanaatu dhorkame malee walaloo miti walaleessuus miti inni dhorkame sun jechuudha kana adda akka baafatanu namni dhugaadhaa kamii abdii qopheeti akeekkattu naa himi addaan wallaalee madaallinaan galle hundinuu namaa yeroo miilaan deemuun beeksisu. Unkaasaa malee eenyummaa keessaa gubbaan isaan ibsu eenyummaa dhugaa akkamiin beeynaa maaliin madaallee adda baafannaa deebiinaaf kennaa yeroon sun yaada dhuga yeroo nuti kooti etteetiin nuti hirkattu si jalaa jigu yerooti furdaadha ettee nuti qabdu qallaa ta'e argamu yerooti qallaadha ettee qabdu garuu si wajjin hin dhaabbatu yeroo sana keessa jechuudha yeroon kun
halusa garaa borci jechuudha. Halusa garaa gabbina qaamaa ta'a madaallee moo irree guddoo bal'ina qomaa kamimee walii dheerina hojjaati moo gabaabina ambayyoo maaliin adda baafannaa deebiinaaf kennaa. Kan haxarfate hunda xibaaru moo kana saasu moo gamaggamee tokko dubbatee kan nama quubsu. Gowwaa fi gamna kam gonfachiifnaa namummaa dhugaa gamam ramannaa deebiinaaf kennaa kana fakkaatti.